garte yo lal rabbiin kun jedhan gizee takka nama barbaade osoma akkana fillafiitti taa'u itti duucha jedhan ati akka isan si galee dhugaasitti hima ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa malee akkanattuu yaaddu imagine bar waan badaa fi waan turu Arabi akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si ta'a osoo ijaan agartu jannatin obboleessa akiraa deebii gara rabbi sabida madam si lama madammo nabi isan anaaf nabiyyi da yesus aadaan dhalatee abbaa hin qabu sana immoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuume ani kanatti amana sila rabbummaan nama higgabbaan nama rabbummaan isa caala silaa amanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi aadam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru istee kanatti amanuu kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu gaafii amma ragaa kennu ni dadhabde oneessa buqatti illee amani annan galchu sanuma si jedha gaafii amma ragaa kennu ni dadhabde shufeera miiti ala jirra buleessa miiti ragoteen achi ta'an jirtu maal si haasaaru ummata gaafadhu miyuutii irraan jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee gilaalchise sagalee kee guutuun dhagaa jira baay'ee nagaatti badnaa ta'u waliin karakarru amantii si fakkaate gara si fakkaate san hin jiraat ragaan aan kennitu obboleesso deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe sheeka maal kana waa'ee amantiitii miti amma milikuufi nagaatti hangasiin jedhu ragaan aan kennitu ragaa maan aan kennine ateessaa baateesi ragaa salaniitas keessaa eessaa dhufte wal eebbifama arrabni hin jiru nu bira arrabaa midhiis waraadhiis eebbifami jedhiin eebbifam waaqayyo an dhiifama sii godhe waaqayyo dhiifama siif haa godhu waan itti fakkaate galumaar